Harkaan fuudheen afaan koo keessan kaa'e. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas hanga kutaa 7ffaatti baradheera. Haati kiyyaa ana waliin ijoollee 4 dhiira 2 fi durba 2 qabdi. Haa ta'uutii garuu hundi keenyiyyuu abbaa garaagaraarraa dhalanne. Haati kiyya walii galaan abbaa manaa 6tti heerumteetti. Dubartii baay'ee cimtuu hin danda'amtu jedhamtu keessaa tokkodha. Jaallatte immoo amala kanaaf kan geesse miti. Yeroo isheen umurii waggaa 11 turte maatiin ollaa waliin walitti bu'anii haatii fi abbaan ishee qofa waan qabaniif haadhaaf abbaa guyyaa adii mormarraa kutanii ajjeesanii dhiiga dhangalaasanii biraa deemanii. Eega sanarraatii haati koo afur hin taane qalbii isheetti galee nama waliinis eenyuma waliin iyyuu walii galtee jiraachuu hin dandeessu. Namoota haadhaaf abbaa ishee ajjeesan garuu akka dhiiraa bosona galtee dhokattee abbaa warraa eeboodhaan waraantee ajjeestee waggaa 4f hidhamtee hidhaatii baateetti. Sanas ta'u garuu ammayyuu garaa ishee hin geenye. Heerumtee gaa'ela yeroo dhaabbattu abbaa manaatu ishee bulche otoo hin taane isheetu abbaa manaa ishee bulchaa. Ni reebdi, ni hiiti, hojii barbaadde ni dalagsiifatti, halkan nan dubbadha yoo jedhe immoo albee qabattee itti kaati. Abbaa manaa ishee kan jalqabaa dhuguma nan waraantu jedhee ofii yaadus haati kiyya garuu waraantee baatii 4 mana yaalaa keessa akka inni ciisu taasisteetti. Lubbuun garuu hin baane. Kanaan abbaa manoonni haadha kiyya bira dhufan abbaa koo dabalatee sodaa guddaadhaan haadha kiyya bira dhufu. Sodaama kanaanis ishee dhiisanii irraa adda bahu. Abbaa manaawwan ishee qofaaf miti. Haati keenyi gaafa aartu gaafa amalli isheetti ka'u nuufillee nuun hiltu. Nu ajjeesuuf albee nutti qabattee halkan manaa fiignee gara ollaatti yaana. Keessumaa immoo haraqee jaallatti gaafa dhugdeetti ta'e sagaleen ishee diidaa yeroo fokkortu wanta dhagahamuuf dursinee mana keessa dhokanna yookiin immoo diida arfan keenyuu walitti qabannee teenya. Hanga isheen wanta gootu gootee raftuutti haadha kiyyatti dhiirris dhalaanis nam dubbatu hin jiru. Darbee darbees namoonni sammuun ishee sirrii miti. Eega dhiiga morma haadhaaf abbaa ishee argitee silaas akkamitti namni nagaa ta'a jedhanii nutti taasa'u. Gaafa qalbii isheetti deebitu garuu akka isheen nu gorsitu akka isheen nu jaallattu kana jedheen isinitti himuu hin danda'u. Haaluma kana keessatti barnoota kiyya kutaa 6ffaan ga'e. Kanaanis obboleettiin abbaa kiyyaa yookiin immoo adaadaan koo haadha kiyya dhukkubsatte gaafachuu dhuftee mucaa obboleessa kiyya naaf kennii siifin guddisaa. Ijoolleen kollee barana kutaa 6ffaa waan galaniif galmeesseen waliin akka qayyabatan waliin akka baratan siifin godhaa. Tarii abbaan isheellee ana biratti ishee gargaaruu ni danda'a jettee gaafattiini. Kanaan haati kiyyas akkuma isheedhaan naaf gaafatte maal ta'a warra kaanis narraa fudhatanii ani aareen dhibeen koo natti ka'ee guyyaa tokko ijoollee koo lubbuun baasa jedheen ofiif nan sodaadhaa wantan godhe erga ta'een argaa jettee deebisteefi. Yeroo adaadaan koo sin fudhadhaa magaala galtanaan jettu baay'een gammadee uffata kiyya dabtara kiyya qabadheen adaadaa koo waliin magaala aanaa galee. Ijoollee dubartootaa 3 qabdi. 3 keessaa 2 akkuma koo kutaa 6ffaa baratu. Dubartiin 3 mana tokko keessaa kutaa 6ffaa jechuudha. Abbaan manaa ishee akkam nama gaariidha. Baay'ee na jaallata. Maarree adaadaan koos akkuma ishee bira gaheen uffata, kophee, dabtara, yuunifoormii biyya isaanii naaf bittee barnoota koo barachuun eegalee. Jaalala addaas adaadaan koo natti argisiiste. Aadaan mana sana keessaa immoo irbaatni galgala erga nyaatamee booda hundumtuu dabtara qabatee dubbisa. Nuti immoo kutaa tokkorra kan barannu namoota 3 waan taaneef haala gaariin baay'ee itti qayyabanna. Dareen keenyis tokko bifti keenyillee wal fakkaataa. Haa ta'uutii garuu xiqqoo diimina haadha kiyyatti ba'een isaan mammagaalaa ani immoo diimtuudha. Kanaan barnoota seemisteera tokko akka ijoollee isheetti qixxee ijoollee ishee na gootee hinummaa isaanirra anaaf naa fedaa na barsiiste. Bifa kanaan jireenya koo keessatti barnootas baradheen hin beeku mitire
daree keessaa sadaffaan bahee. Obboloonni koo lamaan yookiin immoo ijoolleen ishee tokko 17ffaa tokko immoo 22ffaa bahanii adaadaan koo natti naafuu eegaltee. Ammas seemisteera lammaffaa itti fufnee. Mooraaliin barnootaa anaafis dhufee isaaniin qayyabachiisaa yeroon dubbisu dubbisiisaa jajjabeessuun jalqabee. Haa ta'uutii garuu adaadaan kiyya akka isaan anaan caalaniif halkan yeroo isaan rafan ka'aa dhagaatti rafaa jettee kaastee akka isaan dubbisan taasistee. Anis rafeen ganama wanta hojjedhu qabu hojjedheen mana barnootaatti ni malaa. Seemisteera lammaffaa guutuu qabxiin tokkoffaan bahee. Seemisteera tokkoffaa waliin qabxiin kiyya sadarkaa lammaffaa na baasee. Gaafa mana barnootaatti badhaasaan fudhadhu haadha kiyya baadiyyaatii naaf waamaa jedheen ishuma amala hin qabne kana waamsifadheen badhaasa fudhee natti gammaddee. Isheenis kanumna ishee uffata naaf bittee. Obboloonni koos maal ta'a nutis akka kee carraa barnootaa argannee barannee sadarkaatiin baanee haadha keenya gammachiifannee jedhanii hawwu. Ani sadarkaadhaan bahus gammachuunsaa anaaf ta'us haa ta'uutii garuu adaadaan koo akkam ijoollee koo caalte jechuun waxabajjii 30 buleerraa kaasee halkaniif guyyaa hojii na hojjechiisu jalqabdee. Barnootatti cimuu kan hin danda'u mana ishee qofa yoon taa'edha mitiire ganna akka hin qayyabadhuuf gonkumaa naaf hin eeyyamtu. Ijoollee isheerraas addana qooddee suuta bakka ijoollee isheen waliin hin bulurraa anaan qofaatti bakka meeshaan nyaataa taa'u yookiin immoo kushinaa na bulchuu eegaltee. Kanaan haa ta'u jedheen fulbaanni gahee barnoota banamee dabtara kan barreen gaddaarratti baradhu naan jettee. Kanas haa ta'uun jedhee mana barnootaa guyyaa 2 yoo na ergite guyyaa 2 immoo na hambistii. Hojii mana keessaa kan hin jirre na hojjechiiftii. Ijoollee ishee duraan hojii maanillee na gargaaran na dhorkisiistee. Mana ishee keessatti baay'ee rakkachuun jalqabee. Barattoonni daree kiyyaa akkananii barnootatti cimtuu ta'etti beeku. Haa ta'uutii garuu hojiin wanta natti baay'atuuf barnoota kiyyattis cimuun dadhabee. Galgala yeroo ijoolleen ishee qayyabatan anaan beenu bakka ciisicha kee naan jettee ifaammoo narratti dhaamsiti. Uffata bara darbinaaf bitte jala jalaan kuni ijoollee kootti ni ta'a mitii jechuun na harkaa fuudhuu eegalte. Anis waan kana danda'eema jiraachuutti hin fufee. Barnoota kiyya kutaa 7ffaa yeroon baatii 3ffaa ga'u qabxii hojjechuu waan hin dandeenyeef barri kun anaaf waan hin taaneef bara dhufu seeraan hin baradhaa qabxii kiyya na jalaa balleessaa jiraa jedheen adaadaa koon gaafadhe. Isheenis mirga keetii silaas baadiyyaadhaa dhuftee magaalatti qabxii gaarii nan hojjedha jechuun abjoochuudha. Haatii fi abbaan kee as taa'anii wanta gaarii wantoota si barbaachisan siif guutuu qabu. Otoo nani si barsiisu immoo ijoollee koo caalaa dhimmatti qabxii isaanii ol fidduun qabduu jettee ifaaffattee natti dubbatte. Maalin godha hundaafuu tole jedheen baay'ee dhiibamaa baay'ee darbatamaa. Mana sana keessaa hanga ijoolleen ishee kutaa 7ffaa baratanii xumuranitti nan ture. Sanaan booddee gannas ishuma bira dabarseen si'a kana barnootan galaa haala duraatiin garuu barachuun barbaadu jedheen isheen gaafadhe. Yeroo kanatti adaadaan koo amma ijoollee namaa dhimmattiin guddisuu fi hin qabu. Har'aa kaaseen baatiidhaan qarshii hamma kanaa siif hin shallagaa. Barnoota isa jettu dhaabiitii hojii hojjedhu kan baratu haadhaaf abbaa gaarii nama qabudha. Ati immoo haati kees abbaan kees maal akka ta'ani sirriitti beektaa jettee na tuqxe. Dhugaattis baay'een tuqame. Eega kana ta'ee barnoota kan hin dhaabe bara darbirraa kaaseetii mindaa kiyya kan bara darbirraatii kaasii naaf shallagiitii naaf kennii. Mindaa kiyyaan mana kireeffadheen nan baradhaa. Bakkan dadhabetti immoo haadha kiyyas abbaa kiyyas nan gaafadhaa jedheen isheetti hime. Yeroo kana isheen yeroon manaa si fide nan si barsiisa jedheen malee maallaqa siif hin kanfala jedheen miti. Kanani siif shallagu ammaa kaatee kan dalagdudha
jettee naaf deebistee. Kanaan anis baay'ee gaddeen haati kiyya dhiira mitiire umurii koo guutuu akka haadha koo garaa jabaachuu ciniinnachuu yoon dadhabe takkaafillee jabaachuun dadhabu jedheen waantan godhu gadi taa'ee yaaduu eegalee. Adaadaan kiyyaa fi abbaan manaa ishee daldaltootadha. Yeroo hedduus maallaqa bakka isaan kaa'an nan beeka. Manni guutuun waan hundumtuu harka kiyyadha. Guyyaatti maallaqa fidanii mana bulchan eeggachuun jalqabe. Yeroo hedduus natti hin fudhanne. Adaadaa kiyya waliin miindaadhaan erga walii gallee booda torbee lamatti abbaan manaa ishee daandiirraa manatti goree qarshii 7,000 baankolii keessa kaa'ee yeroo bahu maallaqicha lakkaa'een inni manaa bahee yeroo daqiiqaa 20 hin guunne keessatti maallaqa qarshii 7,000 sana warqee gurraa fi harkaa kan mormaa kan adaadaa koo waliigalaan giraama 27 gahu uffannaa babbareedoo kan ijoollee ishee kan isheen bara darbe naaf bittee otoo natti bareeduu na harkaa fuute gatii ni baasa kan hin jedhu kophee abbaa manaa ishee feestaalii kurtuutti walitti qabeen karaa duubaa baheen yaa miilla koo na baasi jedheen magaala keessaa baheen daandii konkolaataarraa daandii baadiyyaan eegalee otoon deemus konkolaataan wal qabataan tokko sukkaara fe'ee si'oon natti dhufaa jira. Naaf dhaabin jedheeni akka jaarsa wayiidhaa naaf dhaabee garam deemtanaan jedhee gara barbaaddetti na fuudhii deemii biyyuma kana keessaa ba'uun barbaadan jedheeni maal taateeti jennaan otuu konkolaataa keessan seeniin wanta adaadaan koo na goote tokko lamaan wanta nan immoo godheeniin dhufe tokko lamaan hundasaa itti himee. Kanaan innis koottu baga gootee fi ishee akkasiif summii laachuudha nama baratu nama barnootatti cimu ni jajjabeessu malee doomsanii manatti hambisuu seeni jedhee konkolaataa na yaabbisee hanga magaala keessan darbuttis tarii namni na beekullee akka nan argineef uffataan haguuggadhuu gadi ciisinaan jedhee gadi ciiseen magaala keenya keessa darbee suuta jedhee konkolaataan kun waan na deemuuf magaala keenyarraa fagaannee magaala biraa yeroo geenyu kanaa ol deemuu hin dandeenyu bor naannoo toora sa'a 6tti yoo rabbi jedhee Finfinnee gallaa har'a as bullaa bu'i jedhee na buusee mana sirees deemee kutaa ciisichaa 2 kireeffatee homaan sodaatiin yoo sodaatte bakka kanan jira jedhee bakka ofiis bulu natti argisiisee waan tokko iyyuu otoo naan hin jedhiin lamaan keenyuu adda bullee akkam dhiira nama gaarii ta'eeti konkolaachisaan kun anaan dhiisee siree qofaatti naaf qabe jedheen ajaa'ibsiifadhee buleenis nan gaafadhee ati bar mucaa kiyya taataa otoman si barbaade immoo fedhii kee malee fedhii kee kan hin taaniin akkamiin si tuqaa jedhee ilaalcha gaarii anaaf qabu natti himee bullee gara daandii magaalaa Finfinneetti ciree nyaannee imala eegallee. Finfinnee geenyee wanta fe'e buusee mana isaa deemee ijoollee isaa dubbisee abbaan konkolaataa gara biyya biraatti akka imalu yeroo isaa ajaju siin akkamaa godhuu jedhe na gaafate. Anis firan qabu nama amantu nama jaallattu yoo qabaatte bira na kaayii yoo immoo hin qabdu ta'e na fudhuu bakka deemtu deemii jedheen isatti hime. Innis tole yoos immoo waliin deemna naan jedhe. Naannoo torbee lamaa booda otuman isa waliin imaluu ani fuudheeraa ijoollees nan qabaa haa ta'uutii garuu natti bareedde otoon si waliin ta'ee natti tolaa jedhe na gaafate. Nan madaalu hundaafuu jaarsa kanatti hin heerumu jedheen waliin ta'uun eegalee rakkina dhiphinan keessan jiru na dagachiise. Walitti fufinsaan baatii 3fis gara inni itti deemu waliin deemeen dhumarratti daa'imni gadameessa koo keessatti hafaamu. Kanaanis itti himeen warran qabuyyuu guddisuun natti ulfaateeraa daa'ima kana baasinaan jedheen naasuun na weerareem. Maaliif akkana naan jettaa olmaa kee guyyaa tokko keessaa qarshii 100 otoo naaf kennitee na gargaartee daa'ima kana guddisuu nan danda'a yeroon jedhuuni kana qofaa otoo hin taane ati ijoolleedhaa fuuldura kee wanta baay'eetu si eeggataa kanaaf baasinaan jedhee hangam gorsisaa gaarii ta'us haa ta'uutii garuu ani daa'ima kana baasuun barbaanne. Torbee tokko baasinaan jedhee magaala tokko na kaa'ee siree qabadhee ciisaa tureen haa ta'uutii garuu yeroo inni deebi'u otoon baasiin isa eegee. Kanaan innis maaliif hin baasnee yeroo naan jedhu lakkii hin baasuu jedheen itti hime. Daa'ima kana hin baastu taanaan hariiroon anaaf sii gidduu jiru asuma irratti dhaabbataa
har'a malee si faanan buluu jedhee natti dubbate. Kanaan galgala kutaa ciisichaa tokko keessa waliin bullee siifin hojjedha jedheen ganama barii yeroo inni fuula hiqdhiqachuuf mana fincaanii deemu maallaqa warqee mormaa ofirraa baasee ciiseeru fuudheen manaa ba'uuf balbala yeroon banu eenyu jedhee dafee natti dhufe. Haala nama ajaa'ibaa ta'een maallaqni harka koorra waan jiruuf akkan waa biraa yaadeeru waan na shakkeef warqee sana harka kiyyaan fuudheen afaan koo keessa kaa'een asii gadi liqimsee miila isaan balbala natti cufee kan liqimsite amma dafii baasi jedhee saggoo kee keessa si'a meeqa rukutee haa ta'uutii garuu ba'uu didee manuma siree kanatti harka koof miila koo walitti hidhee gadi ba'ee bishaaniif aannan fiduun akkan balaqqamee baasuuf jaarsi kun dirqiidhaan na obaasee haa ta'uutii garuu warqeen liqimsee gadi ba'uu didee edaa har'a hojii mallee na hambista malee warqee kiyya nyaattee naftu jedhee nyaata guyyaa guutuu dirqiidhaan na nyaachisaa oolee sagaraa kiyya keessa barbaaduun warqee eeggachuu eegalee na nyaachisa giddiidhaan ittanii haginaan jedhaam hinna reeba hinna dhaha mana sana keessatti kan inni nangoone hin jiru guyyaa guutuu yaalaa oolee bahuu yeroo didu bulee buskutii yookiin immoo cornaaqqee fiinoo yookiin immoo daqiiqaa zayitiidhaan bilcheeffamu tokko na nyaalchisee bishaan liitirii 2 irratti na obaasee yeroo kanatti daqiiqaa 30 booda karaa gubbaaf karaa gadii na bahuu yeroo jalqabu warqeen karaa jalaa masas jettee baatee qarshii 2,000 lakkaa'ee yoo barbaadde ofirraa baasii yoo jibbite immoo guddifadhu jedhee bakkuma sanatti anaan dhiisee deemee bakkin ani jiru Finfinneerraa konkolaataadhaan sa'a tokko walakkaa deemsisaa magaaluma kanan jiraadha jedheen qarshiin kiyya duraallee waan na jiruuf mana xiqqoo kireeffadheen warqeewwan sanallee gurgureen waggaa tokkoof baatii 6 qusadheen maallaqa sanaan hin jiraadhe akka nama dhimma qabu hojii qabu deemeen baheen ooleen galaa kana gidduutti dargaggoo tokko waliin baraa innis dargaggooma Oromoodha hojiin isaa kantiibaa magaalaa sanaa eeguudha hiriyoota isaa waliin dabareedhaan eegu haa ta'uutii garuu yeroo dabaree isaanii hin taanetti halkan 2 yookiin 3 ta'anii bahuun uffata poolisii uffachuun moobaayilii maallaqaa warqee namarraa funaanaa oolu hojii isaanii kana namni isaanitti beeku gonkumaayyuu hin jiru kanaan anis ofiifiyyuu harki kiyya nagaan qabu mitire seenaa eenyummaa kiyya kaleessaa dhoksadheen wal barree torbee 2 booda jaalallee walii taanee baatii 2 booddee immoo mana isaa galeen waliin jiraachuu eegallee seenaan kiyya bitaa akkasinitti hin galleef daa'iman nama sanaaf ulfaa'ee abbaan yoo dide ani dhimmattiin waliin rakkadhu hin qabu jedheen baatii 3f torbee 2 yeroo guutuu ofirraan baasee hangam cubbuu ta'uunsaa natti mul'atus haa ta'uutii garuu nama naaf guddisuun qabu jireenya koo burii na jalaa miidhaa kanaan poolisii kana waliin jiraachuu jalqabeen haa ta'uutii garuu amalli isaa yeroo booddee waan hundaa humnaan keessummeessuu humnaan xumuruu jaallataa kana qofaa miti walqunnamtii saalaa haalan taaneen raawwachuu barbaadaa waliin galluun hangam humna qabaatus dirqiidhaan garuu wanta sana narratti gochuu hin dandeenye kanaan otoo jirru guyyaa tokko haaluma kana otoo narratti yaaluuf jedhu qaama saalaasaa miila kiyyaan dhiitee rukutee narraa kufee yeroo sana manaa bahuu kan hin qabu ofiiyyuu yeroo hundaa wanta na rukutuuf rukuttaa kiyya immoo har'a obsuun dadhabu jedheen akka wayyuufiif sossobuun hin eegalee naannoo sa'aatii 2 gadi jedhee ofirra taa'ee gaafa ka'u daakuu godhee harkaaf miila na caccabsee lafa na kaa'ee miilaan deemuuf sireerraa ol ka'uuf torbee 2 natti fudhatee nyaata ijoollee ollaatu peestaaliidhaan maallaqa yeroon itti kennu diidaanaa fiddii siifis raawwadha na eeggadhu jedheen gaafan torbee 2 booddee guutummaatti fayyu moobaayilii 11 hatee manaa walitti qabeeru jalaa fuudheen gara Finfinneetti baduun mana moobaayilaa deemeen mana tokkotti tokko mana biraatti tokko otoon gurguruu moobaayila kan koodha jedheen isan banamne bansiiseen gara qarshii 50,000 olitti hunda isaan gurgureen tarii yoo na arge na ajjeesa jedheen paaspoortii baafadheen isa biraa badeen torbee 2tti Dubaay seeneen bilbilee fi haaloo akkam jirta nagaa keedhaa ani abaludhaa biyya akkanaan jiran jedheeni
eessatti iyyuu ta'e nan galtuu lubbuu keen baasaa moobaayila hate hin fiddaa jedhee natti dheekkameem. Hattuu jalaa yoo hatan homaa rakkoon qabu ammas hati inuma argattaa hanga qabamtutti ana yoo ta'e si jalaa baheeraa jedheen miliqeem. Aaree bilbila narraa cufeem. Hin araaramna jedhee yeroo hedduu na sossobuu yaalus haa ta'uutii garuu ani kan kee nagahan jedheeniim. Kanaan biyya hambaa dhufeen baatii 4 booddee haadha koollee argadheen gargaaruun hin eegaleem. Gaarii isaa taatu yartuu haati ofii haadhuma dhamitire gara duraatti hin deebi'eem. Obboloota koo barnoota addaan kutan itti deebi'aa baradhaa jedheen barsiisuun eegaleem. Kana qofaa mitiim jaalallees nan qabadheem. Maaltu maallaqa irratti abshaala akkana godhe beekuu baadhus maallaqa kee ergi jedha. Maallaqa kiyya barbaadda taanaan ani immoo sin barbaadu jedheen haga ammaatti wal mormaa waliin jirraam. Ta'us garuu anis innis walirraa otoo hin fagaatiin wal jaallachaa walitti bu'aa kan jirru waggaaf baatii 6 finneerraam. Garaagarummaan anaaf isa gidduu jiru waa lamadhaam. Tokkoffaa sabaan garaagaraam. Lammaffaa immoo amantaa keenyaam. Tarii yoo Rabbi milkeessee bor gaa'ela waliin dhaabbanne nama kana waliin maaliin godhaa kan jedhu gaaffii natti ta'eeraam. Isin obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoodaam. Ana obboleettii keessan Dubaay irraatiim. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaam. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Uummanni Oromoo hundi baga ayyaana Irreechaa bara 2024tiin isin ga'e. Ayyaanni kun kan jaalalaa, kan kabajaa, kan guddinaa, kan badhaadhinaa hunduma keessaniif haa ta'u. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa rakkoo sagalee giddu gidduutti na jeeqaa tureef immoo dhiifama sin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddaan ture kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.